Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Balaan uumamaa magaalaa Naqamtee fi Affaar keessatti mudachuun miidhaa lubbuu fi qabeenya irraan geessuu isaati ibsame. Ethiopia biyya waraanaan qoramaa jirtu keessatti balaan uumamaas qormaata mataa isaa danda'ate ta'ee itti fufeera. Akka kanaan guyyaa kaleessaa balaan uumamaa rooba cimaa fi bubbee makateen magaalaawwan hedduu keessatti miidhaa geessuu isaa ibsamaa jira. Gabaasni arganne biraan akka ibsetti naannoo Affaar godina 3 jedhamu waan Abdeeraatti adoolessa 15 bara 2025 balaa bubbee hamaa mudateen namoonni 26,000 qe'ee irraa buqqa'uu isaanii dhaga'ameera. Manneen 2,500 ol barbadaa'us dhaabbanni gargaarsaa keer Itoophiyaa jedhamu ibsee jira. Namoonni kuma hedduunis bakka qubannaa fi gargaarsa nyaataa dhabanii rakkina keessa jiraachuu keer Itoophiyaan dabalee beeksiseera. Naannoo sulula Daanaaqil keessatti kan argamtu magaalaan Abdeeraa bu'uuraalee misoomaa ishee balaa bubbee kanaan manca'uu keer ibsee jira. Lubbuu nama tokkos wayituma kana darbuu isaa himeera. Gabaasa wal fakkaatuun kaleessa guyyaa irraa eegalee rooba cimaa cabbii makatee magaalaa Naqamtee roobeen miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra qaqqabe. Roobni jabaan kaleessa akkasuma halkan edaa roobaa buleen lolaa manneen jireenyaa uummataa magaalaa Naqamtee hedduu mancaaseera. Lubbuun namaas magaalattii bakka Dargee jedhamutti balaa kanaan darbuu himamee jira. Balaa kana ilaalchisuun kominikeeshiniin magaalaa Naqamtee fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaan uummanni eeggannoo akka taasisu akeekeera. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti rooba cimaa halkan edaa roobeen lubbuu namaa fi qabeenya irra balaan ga'eera akka jedhe kominikeeshiniin magaalichaa namoota kana damdamachiisuufis bulchiinsi magaalichaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin qindaa'uun hojiilee bal'aa hojjetaa jiru jedheera. Yeroo ammaa rooba bifa jijjiirrachuun roobaa jiru balaawwan adda addaaf hawaasa keenya saaxilaa waan jiruuf hawaasni magaalaa keenyaa of eeggannoo barbaachisu taasisuu qabas jedhee jira. Oduu keenya itti aanuun gareen waraanaa Faqqadaa Abdiisaa mootummaa Itoophiyaatti yeroo lammaffaaf galuu isaatu ibsame. Qabsoo hidhannoo keessatti namni maqaan isaa haalaan dha'amaa ture Faqqadaa Abdiisaa hidhannoo isaa waliin mootummaatti kooluu galuun mirkanaa'ee jira. Faqqadaa Abdiisaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora magaalaa Finfinnee Baagdaad taasisuu jedhu taphateen dhageettii uummata biratti kan argate yaalii kana osoo hin milkeessin mootummaa wayyaaneen waggoottan dura qabamee mana hidhaa akka ture. Faqqadaa Abdiisaa hawaasa isaa biratti garuu yeroo dhiyoo kana ija gaariin ilaalamuu hin dandeenye. Inumaa naannaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoota faannoo fulaa baneera jedhamuun qeeqamaa tureera. Akka uummanni isa himataa turetti keessumaa magaalaa Gamsaatti inni hidhannoo uummatarraa hiikee faannoon seenee akka uummata haleeleerra deddeebiin himamaa ture. Himata gana garuu Faqqadaa Abdiisaa hin fudhatu. Hojii shiftummaa fi dararaa uummatarraan ga'e ilaalchisuun miidiyaa guddishtii Waashingitan Poostii saaxila baasee ture. Ta'us saaxila miidiyaa idil-addunyaa kanallee Faqqadaa Abdiisaa fudhatama dhabsiiseera. Bara 2023 maxxansi Ameerikaa guddichi Waashingitan Poostii akka saaxiletti Faqqadaa Abdiisaa ajajaa garee finciltootaa haleellaa saboota Oromoo fi Amhaaraa irratti raawwatamu duuba jira jedhee ture. Miidiyaan Ameerikaa guddaa Waashingitan Poostii jedhamu xiinxala bal'aa caamsaa 21 bara 2023 maxxanse kanaan ajajaa garee hidhattoota akka ta'e Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoo fi Amhaaraa gidduutti wallabdee akka uumamuuf sababaa ta'eera jechuun gabaasee ture. Waashingitan Poostii gabaasa isaatiin akka jedhetti Faqqadaa Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee mootummaa Itoophiyaa basaasaa turuu isaa nama garlamee ta'ee hojjetaa akka tures ibsee ture. Akka gabaasa Waashingitan Poostiitti Faqqadaan kanaan dura miseensota waboo ta'us yeroo dheeraan booda garuu garee mootummaa ta'uudhaan basaasummaan tajaajilaa ture. Faqqadaan bara 2000 dargaggeessa waggaa 18 ta'ee Abaa'utti makamuun gara Eritrea deemee leenjii ji'a 6 fudhatee ture jedha. Sana booda ergama fudhatee Itoophiyaatti akkuma deebi'een bara 2012 hidhamuu isaa ibsee ture. Itti fufuun erga muummeen ministeera Itoophiyaa Abey Ahmed gara aangootti dhufanii booda dhiifamaa yakkamtoota kanneen biroo wajjin bilisaan ba'ee ture. Sana booda Faqqadaan gara naannoo itti dhalatee godina Wallaggaa deebi'uun garee hidhattootaa gurmeessuun socho'aa ture jedha. Gabaasni yeroo sanaa loltoonni Faqqadaa godina Horroo Guduruu iddoo Agamsa jedhamutti ganna bara 2023 keessa dhalattoota saba Amhaaraa hedduu ajjeechisuun dhalattoonni kunneen haaloodhaaf deebi'anii dhufanii Oromoo akka ajjeesan godhaniiru jechuun jiraattota naannicha irraa wabeeffachuu Waashingitan Poost yeroo sanatti gabaasaa tureera. Erga Faqqadaa fi hidhattoonni isaa achii sokkanii booda hidhattoonni saba Amhaaraa ammoo haaloo ba'achuuf jecha ilmaan Oromoo 100 ol ajjeesuu isaaniis gabaasichi ibsee ture. Faqqadaan nama tokko haa ta'u malee jireenyi isaa okkora Oromiyaa jeeqaa jiruuf sababa ta'eera jedha. Faqqadaa fi loltoonni isaa akka shurrubbaa dheeratan
ajjechaawwan garaagaraa yakkamaa ta'uu jiraattota wabeeffachuun miidiyaan kun gabaasee ture. Yeroo sanatti deebii bilbilaan miidiyaa Washington Post wajjin taasiseen uummata Oromoo haleellaa saba Amhaaraa fi mootummaa federaalaatiin godhamurraa tiksuufan qabsaa'a malee haleellaa yookiis himataawwan kana keessaa hin qabu jechuun Faqqadaan ofirraa qolataa tureera. Har'a wayita mootummaatti galuun isaa himamu garuu gabaasni sun dhugaa ta'uuf agarsiiftuu ta'eera. Akka Faqqadaa wabeeffachuu yennaa sana gabaafametti himataawwan hanna buttaa fi basaasa jedhamu keessaa akka harka hin qabne waakkatee ture. Faqqadaa Abdiisaa marii nagaa ABO fi WBO fi mootummaa gidduu fashaleessuun ga'ee isaa taphataa tureeras jedhameera. Tibbanaa ammoo marroo lammaffaaf ammas mootummaa Itoophiyaatti kooluu galuun isaa dhaga'ameera. Maqaa shanee jedhuun dararaa hawaasa bal'aa Oromoo irra ga'e hangaa fi amma kan hin qabne mootummaan caasaa shanee maqaa jedhuun qonnaan bulaa waa'ee siyaasaa hin beekne hedduu rashanaa tureera. Haasaa isaa dhiyeenyaan ajajaan olaanaa ABO WBO Jaalmarroo Dirribaa mootummaan shira guddaa dalage keessaa Oromiyaa keessatti WBO dadhabsiisuuf caasaa ABO shanee jedhamu ofii isaatii hundeessuu isaatii jedha. Caasaan kun saamicha dararaa fi walitti bu'iinsa sabootaa keessatti ga'ee olaanaa baataa akka tures Jaalmarroon tibbana himeera. Oduu keenya itti aanuun baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa maallaqaa ala idilee fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fudhachuuf akka jiru ibse. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miiratu daldaltoota sharafa maallaqaa sirna baankiin ala fayyadaman irratti tarkaanfii naga maallaqa isaanii harkaa fudhachuutti ni adeemamaa jedheera. Sochii sharafa maallaqaa biyyattii ilaalchisuun ibsa kaleessa kennaniin obbo Maammoon daldaltoonni sharafa maallaqaa idilee hin fayyadamne gara sharafa maallaqa baankii fi qaamolee baankii biyyaalessaan fudhatama qabanuun kennamutti akka dhufan akeekkachiisan. Tajaajilli faayinaansii Itoophiyaa fi tilmaamni gabaa sharafaa akka jeeqamuuf biyyaan ala ta'anii qaamoleen hojjetan akka jiranillee obbo Maammoon ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Dhiyeenya dhaabbilee sharafa maallaqaa seera qabeessa raawwataa hin jiran jedhan afur kan ifoomse baankiin biyyaalessa Itoophiyaa wiixata darbe caalbaasii sharafa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 50 dhiyeessuunsaa kan yaadatamu. Oduu keenya birootiin waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa naannoo Geedootti argamu loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa magaalaa daangaa dhiyeenya qabatan bahaadii hawwaa keessaa guyyaa 3tti gadi dhiisanii akka ba'aniif jaarsolii biyyaatti himamuun ibsame. Magaalaa bahaadii hawwaa magaalaa daangaa ijoo yoo taatu ka Keeniyaa fi Itoophiyaan daangeffamtuu fi ka waraanni Itoophiyaa keessatti argamanidha. Torban darbe keessa erga hidhattoonni naannoo ofiin of bulchitu Jubaalaandii fi loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa naannicha wal waraananiin booda mootummaan Somaaliyaa sanbata darbe magaalattii to'annoo jala oolfachuu himameera. Qondaaltonni waraanaa Itoophiyaa olaanoon dureewwan gosa Somaaliyaa waliin magaalaa Doollootti mari'achuu fi loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa guyyaa 3 keessatti bahaadii hawwaa keessaa gadi dhiisanii akka ba'an ajajuusaa jaarsolii biyyaa wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo nama harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.